Hayyana Shamar Kafune kam jirti jaalatamoo kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya gadaafaa nuti keessan bakka jirtan marattu nageenya keenya jaalalaaf kabajaas haadha qabu isiniin jechaa guyyaa har'a kana walaloo viidiyoo gabaabduu taate isiniif qabannee dhufnee jirra. Egaa gara qophii keenya irratti darbu keenyaan dura warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaala kana subscribe gochuudhaan nutti dabalamaa nu hordofaa isiniin jenna. Hanga qophiin kun dhumutti nu waliin turtii gaarii. Mata duree walaloo kiyyaa eessa jirti Alammaa kan jedhu. Akkam nagaa jirtu ilmaan Oromiyaa yaa qomoo Oromoo obboleewwan kiyya. Nagaarra geettan hundi keessan fayyaa. Jaarni koo simbiraa yoon jiraadhes biyya galata rabbii guddaan illee nagayaa. Dhiifama naaf godhaa xinnoo haasaa qalbiin adda baasaa gurraan na dhagayaa. Walaloon koo mata dureen isaatii eessa jirti Alammaa kan jedhudha. Eessa jirta Alammaa akka Baqqalaaf Jawaar hidhamtee sin gaafanne akka Hacee Hundeessaa boqottee hin dhageenye eessa jirta Alammaa waa'ee kee homaa dhabne gurguramtee jirta moo mana jireenyaa keessa maaf dhabamte nama koo bakka argama keessa qabattoo koo jettee inni mudhiitti hidhattee bofuun diimaan bashaashaa diina ta'uun si hiddite oolmaa saba kee taate sammuun dagachuu diddee namni shankooraa miti dandamaan hin beekamu harkatu harka ganeessiifis rabbi haa falmu. Ofii teessoo irraa kaatee namni muummicha goote oolmaan sun dagatame harka isaaf laate nyaate. Egaa viidiyoon keenya qophiin keenya har'aa kana fakkaata ture. Hanga yeroo biraatti nagaa naaf tura. Gadaan Oromootaa gadaa bilisummaa akkanatti naaf nu galmi keenya walabummaa itti fufti qabsoon hanga birbannummaa inuma arganna mirga biyyummaa hunda biraaf furmaanni tokkummaa walitti birmaddaa gabroonfataa falma. Egaa asumatti dhaabbanna. Horaa bulaa isiniin jedha nagaatti.